ወንድሜ Nagaan isiniif haa ta'u. Baga nagaan dhuftanii akkam jirtu? Fayyaa keessanii nagaadha miti hundi keessanuu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee miira namaa tokko qabadheetoo dhufe. Mee wajjinumaan viidiyoo kana hordofnee walitti deebina. ስልኩ 13 ስልኩ 14 13 85 03 ነው። ለወንድሜ ደውሉልኝና ወንድሜ እባካችሁ አሁን ወንድሜ ደውሉልኝ ከቻላችሁ ማለት ነው። እባካችሁ ወንድሜ ላልቻ አገናኙት። የወንድሜ ስልክ ነው ይሄ 14 13 85 03 ወንድሜን እንደሚያገኝ እባካችሁ። እኔ በር ተዘግቶብኝ ነው ያለሁት። እያመመኝ ነው። እኔ አሞኛል። እኔ ልቤን ድክም እያለኝ ነው። አሞኛል። በር ተዘግቶብኛል። Amma anaan hin jedhu Itoophiyaan teenya ilmoo fi biyya alaa gizee ergatan akkam godhaseetan aduu san jechuudha. Aduu san iyyuu minaalbata gizee gaggeessa sa'aatii kana baay'ee namni walitti caqaakkanaa jira. Baay'ee cikkannat birrii malee namni obboleettii ofii obboleecha ofii wallaalee jira. Birriidhaan bakka birriidhaan obboleecha ta'ee birriidhaan fira ta'ee birriidhaan bakka wanni kanuma bakka wanni biraa homtuu hin jiru. Amma sa'aatii kana obboleetti ofii gaffa'ee niitii ofiitis haa ta'u warri ofiitirra rakkatee gaffa'ee Oroophiilaa seensisa takkitti tikkeetti muramte isaan achitti eecha deemte maal taate biiroo keessatti rakkatte obboleettii ta'u akkam taate haadha manaa ta'u akkam taate kan jedhu hin jiru sa'aatii kana. Yoo duuterreen hin amanan kiristoosii reeffi sunuu maaliif nutti dhufa jechuudhaaf Itoophiyaan kana bakka Itoophiyaa keessatti kan reeffayyuu du'ee kootu fudhadhu oo jedhan maal taate duuteedhaan malee. Namni akka durii sabni gangalatee akka Itoophiyaa keessa laphee of rukutee nuuf bu'a jettanii hin yaadina. Waan akkanaan jiru Itoophiyaa keessa dhaabbatee rabee dura fekkoo. Amma obboleecha ofii sa'aatii birrii obboleecha godhate qarshii bichaa obboleecha godhate kanuma. Kaza xiqqishuma iimoorra footoo keetis godhadhumati ishii qallaala itti tole akkatti ishiin bareeddu itti tolee jira jedhan. Wanta akkasii baasa cinqillaatti keessa warri Itoophiyaa keessa jirtan. Birriin haraba birriin feestaalitti harameen dhufu makaraa arganii dabadabamanii uleen meeqa mataa isaanii bakka meeqa baraddisiidhaan mataan isaanii kan akka kamee ijoollee ta'e barriin itti cufamee nyaanni dhoowwatame isa keessatti kan tamarartu ijoolleen koloreeksii fuutee dhugdee kan dhumu nama meeqa makiinadhaan fuudhanii gatanii akka qoshaashatitti fuudhanii gatan ijoollee ta'e. Kanaayyuu nama bilxiidha nama bilxinnata barbaachisa nama cakkaanyii barbaachisa haraba deemu. Warra Itoophiyaatiif viidiyoon kun birrii bichaa gizee namatti ergan bakka kana bichaa beekan isaan warri Itoophiyaa wanta akkam beekan isaan dhalli keechaan odunduuyi barbaadaddaa hoo rakkata maaliif rakkata silkii iimoorraa gizee torban tokko iimoorraa gizee badan ijoollee maaliif badde bicayoo san jedhaa iyyaafadhaa haati silaa homaan beektu haati silkiin qabattu ko haati waa'ee tachiin beektu maa wal dhoksinam haati tajii qabattu hin jirtu hin beektu. Anan qabatu obboleechaa fira ilma eechumaa akkas wal iyyaafadhaa maaliif iimoorraa dhabamte onlaayinii irra maaliif dhabamte jedhaa wal iyyaafadhaa ilmoota jechan iyyaafadhaa. Akkuma gataadhaa Oroophiilaa keessa seensistanii ta'u bakka biyya alaa deemte jedhina biyya alaa jechuun shintibeetii dhiquudha way biiroo keessa teechee kompiitaraan hojjetti seetanii wayyaa tokkosti shintibeetii dhiqxe kanuma kana goote birrii fiddi. Ilmoon TH erteedhaa biiroo deematu Addis Ababaa keessa ilmoota jechaan barbaada uummata cinqii sa'aatii kan sa'aatii obboleettiitti cakkanuudha bakka obboleettii mootii jettan giddii baatee boo'uu qabdi an obboleettiin jalaa duuturra giddii baatee gangalachuu qabdi tiktookii kanarra kun dhaamsa Itoophiyaati duba iimoorra footoo godhattee iimoorra footoo bareedaa godhannan itti toltee bichaadha kana beekan isaan Itoophiyaa bakka. እባካችሁ ማን አይሻችኋለሁ? Egaan kabajamtoota hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessaniifuu bakka jirtanittiin isiniin jedha. Egaan akkuma dursa irratti sagalee hedduu dhaggeeffattanii turtanii akkasuma immoo micayyoon kun barriinatti cufamee jira dhukkubsataan jira dhedhebeen jira. Obboleessa kootti naaf dawwala
jettee lakkoofsa obboleessa ishii himaa jirti jechuudha. Akkasuma warri biyya keenyaa obboleessi keenyas haati keenyas abbaan keenyas akkuma mucaan amma dubbattee kaate nu dhidhiibaniituma achi gaafa xiyyaara keessa nu buusanii nu biraa deebi'u maal keessa akka nuti jirru maal akka nuti taane maaltu akka nurra gahaa jiru namni nuuf argaa jiru abadan hin jiru jechuudha. Garuu rabbiin waa eegu malee. Egaan kabajamtoota ወንድሜ ነገረኝ ስልኩ 13 ስልኩ 14 13 85 03 ለወንድሜ ደውሉልኝና ወንድሜ እባክህ አሁን ወንድሜ ደውሉልኝ ከቻላችሁ የወንድሜ ስልክ ነው 14 13 85 03 ወንድሜ ነገሩ እባካችሁ እኔ በር ተዘግቶብኝ ነው እያመመኝ ነው። hundumti keenya iyyuu እኔ አሞኛል። እኔ ልቤን አሞኛል። kan haala mijataa keessa jiraatu haa ta'u malee manni ormaa namaa mijatee namaa mijatu rabbiin waa gargaaru malee hundumti keessanuu bakka jirtanitti of eegaa. Rabbiin isin haa eegu. Amaa jechuun danda'u dhugaa dubbachuudha baay'ee takka na gaddisiiste mucayyoon kun.